Hunda duraan dursaa galanni waaqayyoof haa ta'u har'a hedduu tokkoon gammadee jira dhugaa dubbachuu fi ashamaa akkam jirtu hordoftoonni koo nagaa waaqayyoo siniif haa baay'atu warroonni amantaa biraa sassalaam aleekoo siniin jedheen jira nagaa keessanii akkamii isaati kana geessanii an obboleettiin keessan nagaa kooti sinis immoo akka nagaa taatan abdii guddaan qabaa maarree har'a immoo mata duree hambiraatiin walitti deebinee jirra akka kanaan dura baay'een gaddee mitarra baay'ee tokkoon gammade gammachuun immoo kan waaqayyooti gammachuun immoo maaliif yeroodhuma hunda rakkina yeroodhuma hunda boo'icha yeroodhuma hunda gadda miti har'a waan gammachuu wayii isiniif qabadhee dhufe egaa akkuma hundumti keenya iyyuu beennu jechaadha kana guyyaa lamaan dura ambassee naggasaa kan jedhamtu mucayyoo kana sooshaal miidiyaa kanarra walii gadee deemaa turte hundumti keenya iyyuu hin beenna jechaadha mucayyoon kuni eega dhuftee torban lama guuttee turte egaa gara Suudi Arabiyaa deemtee rakkinoonni garaa garaa viidiyoo duraa warroonni daawwattan argitanii turteni torbee lama ji'a lama jechaadha erga dhufte ji'a lama kana keessatti wantoota garaa garaa taa'aa turte jechaadha egaa torbee lama keessatti immoo balbalatti cufanii silkillee irraa akka fuudhan dubbatanii jiru hamma garuu dhugaa dubbachuu fi waan waaqayyoof wanti dhadhabamu hin jiru yeroo sheer sagalee walii ta'an jedhan lubbuu nama tokko oolchuun iyyuu waan guddaadha jechuudha isa beeku biratti egaa mucayyoon kun kaleessa rakkachaa turte wantoota baay'ee keessa dabarte jechaadha har'a garuu harka imbaasii galtee jirti jechaadha lubbuu nama tokkoyyuu hundi keenya iyyuu sheer goone gargaarre lubbuu nama tokkoyyuu baasuun iyyuu waan tokko jechaadha dhugaa dubbachuu fi mucayyoon kun akkuma suura ishee irratti argitan jechaadha baay'ee daa'ima jechaadha dhugaa dubbachuuf baay'ee jechaadha daa'ima nama waggaa 16 hin caaltu jechaadha namni immoo jaalatee waggaa kanatti maatiin isa ofirraa oofu jedhee namni waa rakkatee mala gaafa dhabu daa'ima amma nageessu kana ofirraa oofa jechaadha gaafan akkana siniin jiru namni osoo namatti tolee daa'ima xinnashuu kana fuudhee biyya alaatti yookiin immoo gara biyya arabaa kanatti ergu jechaadha namni gaafa gara itti socho'u dhabe gaafa mala dhabu bakka intala koo deemiti akkas nu godhi yookiin nu jijjiiri yookiis immoo abbaa faadha ishee anuu deeme tanan akkas sinii godha kana rakkina kana keessa sin baasa jettee mucayyoon kun deemte jechaadha dhugaa dubbachuuf haalli namaa mijate maatii ofii bira nutumti warri jajjaboo nu jechaadha mucayyoo xinnashuu kana dhiisiti warrumti nuti jajjaboodoo haala mijataa keessa jennee mana arabaatti hin gubannu jechaadha namni immoo waa rakkatee gaafa gara itti goru dhabe jireenya Itoophiyaa hundumti keenya iyyuu hin beekne jechaadha gaafa gara itti godhu dhabe mucayyoo kanallee ishiinillee yookiin deemeen hojjedhee maatii koo jijjiira yookiis immoo fedha maatii ta'uu danda'a sinii galee asitti wajjin rakkachuu irra deemee tanas hin jijjiira jette mucayyootuun akkoo fuula ishee irratti argitan dhugaa nama waggaa 16 iyyuu hin guutti jedhee hin hassaabu jechaadha baay'ee xinnashuudha egaa chaalenjiin kun qixxee keessa darbanii ishiin iyyuu carraa qabeettidha namoonni baay'ee lubbuu isaanii darbee garuu ishiin waaquma Oromoo ijoolleen kadhachaa fi turteetu dhaga'ee fi mucayyoon kun lubbuudhaan nagaashii achi baatee jirti jechaadha dhugaa waaqayyoo hedduu tokkoon gammadee hedduu tokko jechaadha maaliif jennaan nagaan bakka sanii namoonni ijoollee baay'eetu dhumaa waan jiruuf mucayyoon kun illee duuti kan jettu baay'ee yaaddaan ture jechaadha maaliif jennaan mucayyoon kun qoonqallee hin beektu ji'a lamatti qoonqaa dhiisiti wantuma tokko yoo beekte malee hin beektu jechaadha mucayyoon kun wanta godhaniyyuu beekteeyyuu dubbatattu kan jedhu yaaddaan ture garuu gargaarsa waaqatiin gargaarsa gadiitti immoo ijoollee mana madaam ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jiran warroonni beekamtii gurguddaa qaban sagalee ta'anii fi mucayyoo lubbuu mucayyoo kanaa oolchanii jiru jechaadha baay'ee waan nama gammachiisu jechuudha mucayyoon kun garuu akkuma nagaa achi baatee jirti waaqayyoof galanni isaan badini maarree ammas immoo kadhannaa keessaniin hin dagatinaa hamma harka imbaasii galtee jirti haa ta'u malee nagaayyuu achi ba'uushiyyuu waan guddaadha jechaadha mucayyoon kun achi baatee lubbuu ishiitiin achi ba'uushiyyuu waan guddaadha egaa namni karoora malee manaan ba'u hammas immoo mucayyoon kun maatii ishii jijjiiruudhaaf biyyaa baate kadhannaa keessaniin yaadadhaa
Egaa lubbuu nam tokko gaafa ba'u anan hedduu tokko na gammachiisa. Dhugaa waaqayyoo hedduu tokko gammade jechaadha. Maaliif mucayyoo kana mataarra irraa haadanii osoo isheen raftuu mataa ishee irraa haadanii jiru jechaadha. Deebi'anii morma keessarraa murra jedhanii baay'ee itti dhaadachaa turan jechaadha. Garuu sanirra darbee waaqayyoof galanni isaan badini. Waaqayyoo gaditti immoo namoonni hundumtuu sagalee taatanii turtan galatooma. Lubbuu nama tokko baraaru jechuun waan guddaadha. Gaafa duute nama walii boo'urraa har'a osoo jirru wal gargaaruun bareeda siniin jedha. Egaa karaa fuula duraattis warroonni rakkina keessa jirtanis akkuma mucayyoo kana waaqayyo mucayyoo kana gargaara. Isinillee rakkina mana ormaa keessa jirtanii dhiphachaa jirtan waaqayyo garaa isiniif haa laaffisu. Tokko immoo wantan akka dhaamsatti isinitti himuu barbaadu. Mucayyoon kun hiriyaa ishiitti himattee jirti jechaadha. Hiriyaa durbaa as keessa qabdi akkasii jettee gaafa himattu mucayyoon hiriyaa ishii kun lubbuu ishii baraarteef jechaadha. Gadi baatee sooshaal miidiyaatti dubbatte. Warroonni rakkina gurguddaa keessa jirtan asumaanillee dhaamsa akka dhaamsatti waan siniin jedhu dhugaa dubbachuu fi hiriyoota qabdanitti waan akkasii jira. Namni mala hin dhabu. Namni gaafa walitti dhufee mala hin dhabu. Akkana godhi yoo jette rakkinoota san keessallee sin baasuu danda'a jechaadha. Kanaafiyyuu namni namaaf qoricha wargargaara bakkuma jirtanitti jechaadha. Waan rakkina keessa jirtan san namni ati yoo furmaata dhabdeyyuu namni tokko immoo gaafa nama tokkotti miti furmaata karaa mana san keessa si baasuu hin dhabu jechaadha. Kanaafiyyuu bakkuma jirtanitti waaqayyo sinaa gargaaru siniin jedha. Egaa akka kanaan dura yeroo hunda boo'icha miti har'a gammachuudha. Baga ammallee bakkaati jira ammallee garuu kaawwanti mucayyoon kun hojiillee hin galle jechaadha. Garuu achi baatee ammas immoo akka ishiin hojii ishii hojjette mucayyoon xinnashuu kun achi baatee hojii ishii galtee hojjettu waaqayyoon kadhadhaafis siniin jedha. Amma sagantaan biraati walitti deebinutu nagaan naa turaa ulfaadhaa kabajamaa siniin jedha.